Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu baga jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaa wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii dhuga dubbachuudhaaf baay'ee tokko haarii jira jechuudha. Sammuna kana baay'ee tokko haarii natti dhagahamee jira jechuudha. Nama tokko amane jechuudha. Nama hamanam biratti malee ilmoo fi dhiifachuunis hin taatu. Ishii amani jechuudha. Kaamilaa akkuma dheengadda argitanii kaleessa argitanii ishiitti daa'ima kiyya dhiifadhee deeme jechuudha. Otuman ishii shakkuu otuman beekadhu jechuudha. Akkasitti kaamilaan na galaafatti jechuudha. Dheengadda daa'ima kiyya fuutee namichatti kennite jechuudha. Anu duratti ishii biraan kaa'u jechuudha. Akkuma isin beektanii oliif gadiin ittiin deemadha jechuudha. Daa'ima kiyya dhoksuudha jecha bakki hin geessin hin jiru jechuudha. Dheengadda akka tasaa ta'een ishiin bira keewwadhu mana hin jirtu jechuudha. Mana ishiin deemnaan dalagaa wayii argattee dalagaa deemnaan baqaan dirqame kaamilaa biratti dhiifadhee deeme jechuudha. Kan akka kattee sayyuu baatattee aduu keessa hin deemini daa'ima duudaa daa'ima kana dhiiga kana baatattee aduu keessa hin deemini na bira keewwadhu jettanii lakki baattee qabadhattee deemu hojjetadhaa. Qabadhee uma deemadhaanii jennaan lakki qabattee hin deemini anu asin jiranuu godinyaa keetii anu maal keetii jettee na shawwaddee na sobdee jechuudha. Akkasitti daa'ima kiyya na jalaa fuutee abbaatti na jalaa kennite jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf namummaa kun namni gizee kana inama namu jechuudha. Obboleettiin humtufiyyuu inama namtu jechuudha. Erga kaamila nama tokkoo namanu jechuudha. Sayyuu maal jettee kakatti sayyuu quraana qabadhee sii kakadhaa maal godhee sii kakadhaa akka ija kiyyaatti sii eegaa ammatti deebitutti rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Biraalleen sochoodhuuf fincaan illee yoonaa qabadhee shinti beetii seena malee dhiiseen deemu akka tasaajin yoo dhufe manaa fudhatee deemaa jennaan shinti beetillee qabadhee uma seenaa yookiin immoo zaalikaa bira kaayeetani shinti beetillee yoon seena malee mana kanatti qobaa dhiiseen seenu jettee akka tasaa qollooftee seentellee qulfii yoorraa fuutee seente qulfiin hin qabaati banee seene daa'ima kiyya fudhatee lakkii zaalikaa bira kaayee amma mallee yoon seena yoo zaalikaan jiraan qabadhee seena malee hin seenu amma mallee seenu naan jettee akkasitti ishii amanee ishii bira kaayee jechuudha. Akkasitti lapheena cabsite jechuudha. Sayyuu dhufee daa'imni kiyya meerrennaan jedhuun akkasitti naan taphatti jechuudha. Natti taphatti ishiin hin qalladdi jechuudha. Takka bakka dutti keessu ishiin dawwaltee daa'imni eessa oole jennaan fidinaan jettee akkasitti ishii bira geesse naan jettee waa meeqa jettee garaadhaa kanaan natti taphachaa turte jechuudha. Yeroo sana baqa takkammoo turtee daa'imni meerriyaa kaamilaa daa'ima kiyya naaf diyaarmi qabee nanuusisaa yoron jedheen armi immoo na waxxaree na qabee gidiyoon baqaa irraan turu jechuudha. Naadhuman bakka sana oolchuyyuu dhaqee hoosisaa deebi'a jechuudha. Yookiin immoo dhaqee biruma oolee gara galgalaa akkasitti fudhadhee deebi'a jechuudha. Yeroon hojii hin qabne walumaan achi oollaa jechuudha. Yoon hojii qabu immoo ishii bira kaayee ishii bira oolchadhee akkasitti irraan turu jechuudha. Yoon irraa ture saatuma tokko lama irraa ture malee guyyaa sana immoo baay'ee tokko irraa ture jechuudha. Dalagaa baqaa sa'a ja'a akkasiin deemee sa'a 12tti naan deebi'u daa'imni kiyya hin jiru jechuudha. Anillee baay'ee ture jechuudha. Guyyaa sana baay'ee ture maaliif dalagaadha dalagan malee jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef akkasitti dalagaa irra ture gara manaa deebi'u ishiin akkasitti akkas na goote jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kaamilaan onnee kiyya na cabsite jechuudha. Onnee kiyya na cabsite baay'ee tokko kakattee anallee miti rabbumtuu ishiin dhiisu jechuudha. Akkasitti kakattee na harkaa fuutee daa'ima kiyyatti kennuuni rabbumtuu ishii gaafata jechuudha. Rabbuma sodaachuu dhiistan illee yoo sodaachuu dhiiste anaa duraan sodaattu jechuudha. Rabbuun otoo sodaachise irra xiqqoo wayyaa fiidhaayu jechuudha. Akkasitti akkas na goote kaamilaan waan nama goone tokko na goote jechuudha. Otoo waan biraatiin namiite rakkoolee hin qabutu karaa daa'ima kiyya natti dhufte malee karaa daa'ima kiyyaatiin natti dhufte namiiti waan biraatiin waan barbaadeen otoo namiite waan tokko irratti fakkaatu jechuudha. Inni akkasitti biyyaa galfatu jetteetu fudhatee abbaanii inni abbaadhaan nuumee dhunaan jette gizee biraallee kenniif naan jette daashiin kanaaf kenniif naan jette jechuudha. Gizee baay'ee kenniif itti ofirraa heerumi kenniif maaltu ijoollees afaan maaltu daa'imman afaanis rakkisee naan jechaa jirti jechuudha. Immoo nan dide jechuudha. Kennuufi didee gizee tokko hin rakkisiin jedhee fudhadhu annan hirmaa jennaan innillee fudhachuu didee jechuudha. Akkasitti ishiin biyyaa galfatu lachuu walitti qabee biyyaa galfatu jetteetu itti kennite jechuudha. Kan rabbiin kun baasu immoo waraqaan lachuu na bira jira jechuudha. Waraqaan dhaloota isaanii
na bira jira waraqaa dhaloota isaanii malee gara tokko sochoosuu hin danda'u jechuudha. Illee biyyattiin galfadha jedhee kan lafa dhiitu yoo ta'e bakka tokko nuun ga'u jechuudha. As keessaa baasuu hin danda'u. Maaliif suura isaanii suura lachuuyyuu foolessotatti kekkenne dhiira waan ta'eef bakka gara tokko geessuu hin danda'u. Ani yoo farrameef malee yoo waraqaa sanatti kenne malee fuudhee as keessaa ba'uu hin danda'u jechuudha jeen. Akkanumaaf wajjin rakkachuudhaaf daa'ima duudaa kana wajjin rakkachuudhaaf fuudhe malee anuma rakkisuuf anuma boochisuuf malee anuma miidhuuf malee gara tokko geessuu hin danda'u jechuudha. Ani xiqqoo daa'imman namti na jalaa miidhamtee laata waan tokko na jalaa ta'uu laata kana fa'aa dhiigaa seeraan hin qabatu laata jedheetan malee abbaadha garuu waan tokko hin godhu. Ishiinuu kan akkas goote ishiinuu nama miti jechuudha. Ishiinuu kan akkatti yaaddu kun nama miti jechuudha. Har'allee ganama mana ishii dhaqe jechuudha. Manatti hin galle kaleessarraa mana hin jirtu mana hin bulle danaan jedhanii maaliif daa'ima kiyya irratti abbaa kana abbaadha jedhee dhiisa malee daa'ima kiyya irratti nama hin dhiisu jechuudha. Daa'imman kiyya irratti nama hin dhiisu jechuudha. Mana ishii dhaqee achitti ishii diddiruuf hin deemaayyuu akkasitti mana hin jirtu jedhanii barbaade warra ollaa kaleessa erga baatee hin deebine naan jennaan akkasitti dhiisee dhufee jechuudha. Akkasii isinillee du'aa naa godhaa daa'imman kiyyaaf akka hin deeffadhu. Ani daa'ima duudaa kan akkamitti qabataa qaama dhiquun beeku fada jijjiiruuf hin beeku. Daa'ima fada tokkoon oolchee gubaa laata jedheetan baay'ee tokko garaana nyaata jechuudha. Daa'imni kiyyaa ishiin guddoon illee fada hin uffattu jechuudha. Fada ishiin dhiistee jirti. Kanatu natti dhaga'amaa jira jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko garaana nyaataa jira jechuudha. Maaliif machuun beeku daa'ima yoo beela illee machuun beeku. Ajjiin ofii isaati garaa isaa guuttannaan ijoollee akka jiranii quba waan tokko iyyuu jechuudha. Kaamilaan kun na ajaa'ibsiiste jechuudha. Daa'ima ishiin dubartiidha ishiin yookiin heerumtee da'uu deemti. Namni immoo godhachuu deemu ishiin dubartiidha. Gadaan ishiin nyaattu jettu daa'ima baasii sadii maal beektettee arma afaanii fuutee abbaatti kenniti ishee araama. Daa'ima kana waan tokko hin beeku jechuudha xiqqaadha. Beela'ee jedhee ni matu dheebodhe jedhee ni matu. An baay'ee tokko na ajaa'ibde jechuudha. Kaamilaan baay'ee tokko na ajaa'ibde akkas gochuu isheetti jechuudha. Daa'ima baatii sadii duudaa baatii sadii daa'ima dhiiga fuutee na abbaatti kennitu inni kun dhiira jechuudha. Inni kun dubartii miti waan tokko hin beeku waan tokko irraa hin beeku. Ajjiin muduruu hin beektu isinuu hin beektu jechuudha. Yoon isatti dhiisee hojii dhiqe otoo daa'ima sii boochuu inni rafa jechuudha. Inni immoo itti cufee yookiin immoo bakka dhugaatii deema yookiin immoo bakka karambullaa deema. Daa'imman irraa dhimma hin qabu jechuudha. Akkasitti yookiin daa'imni kiyya kaleessallee bu'aa oolee har'allee bu'aa oolaa ta'ee baay'ee tokko garaana nyaataa jira. Daa'ima kiyya kan argadhu du'aa naa godhasi eedallee bakka rafee hin bulle jechuudha. Halkan wal qixxee malatti galee erga galeellee rafuu dadhabe jechuudha. Maaliif armillee na dhukkuba armillee na qabe bakka amma armi kiyyallee sirriitti yaa'a waan ta'eef armi na qabee jira jechuudha. Ammallee taa'uu hin danda'u jechuudha. Akkasumatti lafarratti gadi ilma malee armi na qabee jira jechuudha. Kaleessallee akkatti na oolchee har'allee bakka baay'ee tokko na dhukkuba jechuudha. Akkatti bulee ammallee kunoo akkanumatti deemuuf hin jira jechuudha. Deemee barbaaduuf hin taa'u jira. Ammallee achumaa dhufe garuu manuma ishii barbaadee ishii dhabee dhufe bakka guddinyoonni ishii jijjiiranii babarbaadee annis bakka oolu sana babarbaadee inshaallah yoo daa'ima kiyya argadhee yoomuu argachuu baadhee isumatti dawalee kadhadhee irraa fudhadhaa jechuudha. Maaliif yaanuu taa'uu hin danda'u jechuudha. Amma sa'a kanatti taa'uu hin danda'u armi baay'ee tokko na dhukkubaa jira jechuudha. Maaliif daa'imni armoodha waan ta'eef waan bishaan illee yoo dhuge armuma ta'a waan ta'eef kanaafuu baay'ee tokko na rakkisee jira jechuudha. Baay'ee tokko kaamilaan na miidhee jirti akkan na gooti jedhee yaadne jechuudha. Kaamilaan yeroo garaatti baadhu sana nafaana rakkattee baay'ee tokko nafaana cinqamtee akkasitti nafaana turte amma immoo akkatti na gooti jedhee iyyaanne jechuudha. Sayyuu natti kakattee sayyuu wallaahi waan tokko daa'ima keemo akka jakiyyaatti si eeganaan jettee amaneetti dhiisee akkana na gooti jedhee iyyaanne jechuudha. Isinillee uummanni kiyya hordofnoonni kiyya baay'ee tokko na gorsaa turtanii galatoomaan isiniin jedha. Anuma gorsa dhaga'u malee dide malee isin na gorsuu turtanii jechuudha. Na gorsuun dhiisne maaliif isin ofirraa fageessii kaamiluma kana ofirraa fageessii naan jechaa turtanii ani immoo gara laafummaa kiyya na nyaata jechuudha. Gizee hundumaa garuma laafina kiyyatu natti taphataa jechuudha. Maaliif ani nama rakkate tokkos
yoon erga biran darbu jechuudha amman gargaarutti biran darbu waan man qabuun jechuudha kaamilaa ammoo afaan manatti toltolte jechuudha natti sissixee amma ishiin daa'ima fuudhuuf jechuudha bakka akkas godhii isatti kennii heerumi bakka daa'imman isaaleetti kennii maaltu wajjin si rakkisee daa'imman isaa naan jettee otuma daa'imman kiyya garaana nyaattu waan mashin naan jettuufi silaan itti kennee yeroo deemayyuu jechuudha abbaadha maan godhan illee abbaadha miidhuu waanumaatti sibira jiruuf akkana goggodhata malee nuun miidhu baay'ee tokko jaalata daa'immanii naan jettee bakka ishiin illee na sossobdee otuma garaan kiyya na didoo itti kenninaan jette ishiin immoo na jajjabeessiti jechuudhaan yeroo didoo itti kennitee yeroo maaltu wajjin si rakkisaa naan jette ani ishidhuma maneef fudhadhu jedheni garaan katuma na didoo fudhadhu daa'imman jennaan inni hundi degwizaa sana jechuudha anillee garaatuma na nyaatanii malee jaaladhee osoo itti kennuun ta'in inni hundi daalaata jedheetuma fudhadhu jennaan inni akkuma beektanii akkuma dhageessanii inni didee jechuudha yeroo sana fudhachuu amma immoo garaadhuma na gubuudhaaf isaan lachuu walii galanii akkasitti daa'ima na jalaa fuudhanii jechuudha amma immoo dawwalaaf gizee daa'ima kiyya fuudhanirraa dawwalaaf silkiin isaanii lachuu cufaadha jechuudha walii maan jiru ta'een beeku mana ishiillee dhaqee barbaachallee dhaqee nan dhabee silkiin isaallee cufaa kan ishiillee cufaadha jechuudha godinyoota ishiilletti dadawwalee silkiin cufaadha naan jedhan isaanillee dawwaleefi sibira jirti seenee nutu sibira jirti seenee silkiin ishiis cufaadha naan jennaan zabaqaa zimuma jedhe jechuudha ma gochuun danda'u ajillee bakka karambullaa taphatu yoo namni tokko beekee mistira yoo nama wayitti matee dhaqee isaan gaggaafadha jechuudha amma sa'aatii kana ka'ee deemee isaan bira deemee sababa isaanii jechuudha kun hojii dhiisee hojii reef argadhee dhiisee mana taa'aa jira jechuudha daa'imallee dhabee hojiillee dhabee bakka akkasitti mataan na dhukkubaa jira jechuudha mataan na naannaa jira irriballee rafni bakka waan hin boofisi baay'ee tokko na dhukkubaa jira nayyuu baay'ee tokko na dhukkubaa jira jechuudha ajjiin immoo yoon dalagaa argadhu bakka eessaanin gadi qaba jedha malee gizee baay'ee akkuma isin beektanii yoo dalagaa bareeda argadheesi eessaan dalagaa sanarraa buusaa eessaan akka rakkattu godhaa jedheetu amma immoo kanaan naa dhufe jechuudha daa'ima kiyya jalaa fuuchuu dhufe jechuudha ani garuu maan ta'u jechuudha dalagaa kanas yoo na jala darbite oma rakkoon qabu kan biraallee in argamte jechuudha yoo carraa koo taa'ee dilii kiyya ta'e ammushii daa'immi kiyya naaf deebi'u malee rakkoo tokko yoo hin qabu jechuudha kan dalagaa rakkoo hin qabu maaliif dalagaan namarraan illee barbaadatanii argatanii jechuudha yoo dalagaan baay'een jirresi namuma namarraan gaafatanii in argatanii kan dalagaan hin dhibne jechuudha amma kan daa'ima kiyyaatu na dhibe malee ani daa'ima kiyya yoo argadhe bakka waanuma xiqqoo hojjedhee jiraachisuu nan danda'a daa'ima kiyya jechuudha waan daa'ima qabuuf taa'uu hin danda'u daa'ima faadaa barbaada aannan barbaada waan baay'ee barbaada kanaafuu taa'uu hin danda'u jechuudha kana ganaanuu da'een turre hojiitti deebi'e jechuudha kanaafuu isaan immoo akkasitti akkas na godhanii jechuudha warri na gorsaa turtanis galatooma ulfaadhaa kabajama ammallee du'aa hinaa godha akka daa'imma kiyya argadhu jechuudha daa'imman kiyya lachuu inshaallah yookiin kan daa'imni kun badullee milkii ta'uu danda'a lachanuu waliin naa deebi'uu danda'u jechuudha akka lachuu naa deebi'ani du'aa hinaa godhaan isiniin jedha waan na hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajama hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.